جارتي يا وقتي والبرة مقالة بابليك ما شاء الله هو إفتبو أتي جاكر ستي وان دفتي جنكا ورته بردوستو ده خيا هدو أنين جاردو أنغلي فيديو سنجسي أنغدين دي سجى لا بابته والله هو إنسان ده كذا كله لا بكفي شارو خال سرعة چايو إلما مين حاجي هرارين نكابيه إيه مبروك اللي جي اسمانو هنگام فيديو سنگدي ستي فني نمنا درتي تونجر كم بولو ما تكتو جهاز واتره فمسو تو أرسالي ورسان ini beda itu kayak alain segal change فرا شيشة أتلا cuma soal abis awus Hamilton TV kameraman fi editor ani rojet catur aku manuat tinggal ada densa wah itu lembe kona uman nanje anu ron da sanad desna ja amanti la ke shaytan apa kara إني خا namu semua saat من ما أمد oh iya thana da gezare gadi yayi da هشما دعوتو تافي هردفتو تغنيا الرازقة فيديو بروت رز ديمي جرا يو تنا كمسا چانل خي جكن دالتني جتن خيسوما كنا فيدا تني خطو جتن بودا غلطو ماس جتا عمل تففاس مننا كومن شي خسسينا ابولو فيدا جا فنو كوري تسنيف نيچدا ارمو خيسوما جابجو دك سنيف نيجرا نمونه دونغا ني بيتن پرانك دان هدو بيتن على ليغا پرانك نغوي نم پرانك غور هنجرو يچدا نم دو پرانك غود جرا يچدا سو هر إسا كابنه فنيچدا اكوما دافيتي سنتي جافيتو مفيدا كم جتنتي جافيتو بسني في نيجر يتودا همون ما سكنتا كنان ترى سبسكرايب ورو هندكتينا سبسكرايب يرو شنغوتن فيديو بوست شنغو دفي سينغا يتودا سوون سراغم سبسكرايب كوفو غورو بسندنا خيسوم مانتنيا دوفو ديرتي جافيتو ويلكم بدل جاندو بدل مديا خلاص استديو نفتي غتا wah جافي مانغيستي تشريمي hai akana wow Debutin jira sun? ya Debutin jira nung ja. Akam jafe? akam naga Jafe ada. nashata Masya Allah bu ifte bu. Ifte wallahi. Habis camre Masya Allah nulle nafs tewita. le Nulle nafs te wallahi jafe kan. akana isin lena natanu qabda Sekian hukum ya Rabbi insya Allah. Jafe dawato to du qabda Masya Allah du sujala tani. Jafe tu mufdumale ndani. Fisga aji sani gone sifne jira chula. waaw hordoftoota khiyyaa hedduu waan hin jaaladhuuf isaanis jaalala kana kanaaf qabanii ammallee jaalala keessan akkaan jeesanii ibsuun qabuun jaan. Guddaa galatoomsin jecha duraan dursee mee jaaffeen eenyume maqaa kee guutuu daawwattoota keenyaaf ibsi. Jaaffeen jechuun kun maqaa miidiyaa fi hawaasni khiyyaa bal'aan itti na beeku. Maqaan kiyya immoo Jaafar Amiin Haajiiti. Jafar Amin Haji. Kanan akkolamate Jafetu gode male. Jafetu garam min been injuru jeti yada nama yoni be khani. Jafen isatti dalati. Isatti guddate. Ani bakken tadalade biyatenya Jarso. Jarso da. Jarso Ahmad Imam. Jarso tun khara babbiya khanati. No Harari na kana Kombolchan. Kombolchani. Okay. Jarso Ahmad Imami achitin dalade. Bakkee ana xiqqeenya faamiliin kiyya Hararitti mana bitanii maal jaanii achi galanii achumatti anis barnoota keejirraa eegalee achuma baradhee achi booda guddinsi kiyyaaf ijoollummaa kiyya kan itti dabarsee Harari. Eegas booda immoo barnootaas kaniin itti fufee hojiis itti eegalee yuutuubaraas itti ta'ee gara hawaasa miidiyaa kanatti dabalamee magaalaa Dirreedhawaatti. Magaalaa Dirreedhawaa. Amata meeqa dhalita eega Dirreedhawaatti? Magaalaa Dirreedhawaa eegan dhufe gara amata torbaa ga'u jedhama. Amata torbaa? Maashaallah. Amata torbaa keessa jijjiirama guddaa fidee jirta. Yuutuuba sabskiraaybii dhibba seentee wanni awaardii fudhattee ture. Awaardii fudhatee ture. Gaafa awaardii sana akkam ture? Guyyaa. Hedduu rifattee turres gammadee turres. Guyyaa duraa fa'aa gadda guddaa keessa turre illeen hojii dabarsine. Guyyaa roobaa roobee. Mudannoo jiruuti yaa keessatti akka faasanii. Wallaahi. Hedduu rifattee. Wallaahi hordoftoonni hiyyallee hin dhageenye waan kana kunoo yeroo duraatiif asirrattis himu deema ni himaa mudannoo tana. Guyyaa awaardii isaanii sagantaa qopheessinee maallaqa miiqa baasnee keessummaa jajjabduu hanga kantiibaa keenya Kadir Jawaaritti afeerree yuutuubarootaa fi munshidootaa fi tiktokoroota magaalaan tun qabdu hunda afeerree dikoora guddaa dalagannee Alibirraa paarkii keessatti hiraanni namaa 100 qophaa'ee Allahu Akbar. DJ meeshaa isaa guutuu guuratecha kaayatee sagantaa wal bira geesse
Roobni takka roobi. Yoo sana jaayaan ta'e ramu meeshaan ta'e ni tortortees bee. Roobum tibar ni tortortee bisheeshaa. Wan rifa. Guyyaa san fuullee kiyya guyyaa sadaffaa adda baname bakka. Hanga sagantaa. Garuu waan rabbi biraa taate. Khayrumaaf. Rooba ammas roobni rahmata. Hojii ta'e keessa sagantaa ta'e keessa gisee roobni roobe. Guyyaa gammachuu keessa gisee roobni roobe. Wanti kadhaa takka jira beektaa barakaa rakkate. Akkasi guyyaa sana keessa sagantaan san hundi haftee namoonni daddawwallee akkasi sagantaa jijjiirree guyyaa arbaachi guyyaa sadaffaasaa sho'oowwa bareedaa ta'een kasanirra caalu ta'ee di kaapitaal keessatti haala isaanii gaddisne sanii gaggeessine. Mudannoo addaa. Eegas booda ni rifattee eegas booda hedduun gammadu. Kantiibaan achirratti argame. Kantiibaan argame keessummaan hundi dhuftee akkasi haala bareedaan gaggeessine. Mee viidiyoo san daawwachiisne deebinu. Meelaana kun haayilaayitii. Daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo san laallee walitti deebina amma sagantaa keenya tura subscribe godhuu hin dagatina sin jenna. Viidiyoo jaafee san laalla mootii tura sin jenna. በጣም ሞራል በሚያስፈልግ ሁኔታ ይሰጥልናል። ኢብሳ ደሚና እነሆ ለውድ ወንድማችን ለጃፌቱ ከዩቱብ የተላከውን አዋርድ ሰጥልናል። እጅግ በጣም ሞራል ያስፈልጋል። ሴቶቻችን እስቲ እልልታው የለም እንዴ? እልል በይ። አዎ ጃፌቱ አካቹዳን ዩቱብን ካምፓኒ ዩቱብዳ አዋርዲ በላሳ ሀሌ ጅራ አራት ነጋፍሮ ጃፌቱን ጩጣሌ ደሙት ነው አረኢፈኑ ገደጅራ ጃፌቱ ገለቶኒ በረገመደ ሲንጀና ይሄን ነው ሽልማት እንግዲህ አዋርድ ነው የሰጡልን። ሶሎ አለ ዘሜ ጅራ ቪዲዮ ጃፌ ራጋ akka bohaartanis akka qaraatti gaafatanis asumaan laaltanii jirtan jechuudha. Gaafiin ta'antu jaafee yuutuuba akkam eegalte? Yuutuuba kana akkanatti eegale osoo yuutuuban baniin dura Hamilton TV namni hundi ni beeka. Hamilton TV. Saniin hojjechaa ture. Asuma kun dura Hamilton TV kaameraamaanii fi editaraaniin hojjechaa ture. Okay. Osoo isin hojjechaa jiru gaazexeessummaa eegale. Achumatti? Achumatti amma sagantaa qindeessuu sagantaa arreenji godhuu eegalee gee sadii moo afurii hanga takka achi keessa dalagaa ture. Waggaa lamaa fi cinaa achi dalagee TV Islaamaatillee tiifuma Hamilton cinaadhaan TV Islaamaatillee waggaa takka oofeetiin ture. Achi booda waliigala waggaa sadii jechuu miidiyaalee kana keessa fete. Ergasii gara yuutuuba mataa kiyyaa banadhee eegaluun qabajee gara yuutuubaa dhufe. yuutuuba dhuftee jechuudha. Achirraa kakkaate jechuudha. Achirraa muuxannoo miidiyaa maal kana achi keessatti qacoola bilchaadhee san dura immoo editii fi kaameraa maal asuma biiroo kan kee kana sala wara editoora koompitara namni barsiisu jira. As EBS baate? EBS. Okay. Cinaadhaas Adaamatti kan inni qolalaalee ni jira. Waliigala saniin sartifikeeta diploomaa akka fudhadhee san booda bakka gummaa kiyya kana hawaasa kan tajaajilu jee miidiyaa eegalee Hamiltanii achi booda gara social media dhufe. Editii fi goota? Editii fi goota kaameraa fi dalagaa maaliif gaafa Hamilton jiru ustaazota sagantaa jirtu kana ana kan waraabu ana edit ka godhu. Halkan edit godhee wal qixxeessee egaa sooda istiidiyoo keenya guddoo Finfinnee sanitti wal ergee achirraa saatalaayit irratti ol baasan. Waggaa lamaaf janaa akkasitiin sagantaa hedduu baha Oromiyaa kana guutuu dalagaa ture. Editidha kaameeraamaanis. Viidiyoo gaafa soomana lalu hundaati godha jechuudha. Ka soomana keessa sagantaa Iidaa, sagantaa bashannanaa, Ramadaanaa Iidaa san hunda wal qixxeessee edit godhee akkasitti oofaa ture. Ijoolleen na cinatti na gargaaraa turanis ni jiran hedduu jira. Akkasitti waggaa lama cinaatti san keessa haala saniin dabarse. Muuxannoo hedduu qabdee adda biraa qubatti bichatti si beela. Edit jedhamuun baay'ee hedduu ulfaata beektaa. Editiin namni daawwattoonni keenya hin beekan malee namni takka viidiyoo takka dalaguudhaaf wanni daadarkaa namni yoo edit. Anamma waan hin beekuuf isii galee. Editiin ulfaata. Mee gaafa edit godhu san maaltu si mudate mee mudannoo yoo qabatte. Editii dhugaa dubbachuuf gaafa namicha keessa dalaguu ture sagantaa kana akkana wal qixxeessitee eeguu qabda. Dogongora xiqqaa takkaatu fi diizii balleessa. Haasawwan mana naasawaa kana koompitara keessatti amma Adobe Premiere, Adobe Effect Media akkasii jira wanni kun. Viidiyoo kana fuutee xiqqishoo kanatti as keessatti khobiraa tokko gubbaan fiddee kun akkasuma jalatti hafa. Viidiyoo kana wal gubbatti daraarramee laagartee
hedduu kalata guddaa takka fidaa hanga achirra muuduu kursii sanirra muuduu bakka hedduu takka ani jidduu takka ijaatti na dhukkubee ture yoo. Ija nama dhukkubee ture eegas booda fayyee hedduu mudannoo qabu. Garuu gisee kasi daleedee fittee idit gootee bantee ilaaltes rahaa takka seera. Bakka gisee xaaxaa jee sanii gammachuu harkata dadhabbiitti dadhabde san hundaa'u. So daawwattoonni keenya laal wanni namni akka laffee ijitti dhukkubdee idit gootee poostii si godhe isin immoo akkuma laaftuu laaltanii bira dabartan. Like gootanii subscribe share manaan yoo gootan nuti hamlee harkanna borus viidiyoo biroo fidna. Akkasuma namni hedduu bira gisee ga'e namni hedduu gisee ilaale hamlee si dhufa. Daransaa akka daleedee haasa. Maal godheetiin daawwattoota kiyya gammachiisaa akka beektaa. Gamanumaan gaa warreen subscribe godhaa warreen share godha share godhaa like godhaa sin jechaati gabaa gaafii keenya deebine jechuudha. So gaafii keenya mee waa'ee wanni irratti raasuudha. Ayyee. Waa'ee prank irratti raasuudha. Okay. Prank gaafa dalagaa turte sana maal fa'aa si mudate mee waan gadda si mudatee fi waan itti bu'aarte akkasumatti itti aarte yoo jiraate mee waa'ee prank irratti. Prank irratti takkataniin aaree viidiyoo san hedduutti laffee ture. Maallaqaas maallaqa guddaan itti baasee ture. Prank san. Haga prank ishee nam dalete nama wajjin wal loltaa namni si fiigaa walitti aartanii haga wal tuultan takka hunda keessanii beektaa. Akkasii laffaatti san hunda lafee galgala giseen galee viidiyoon jiru. Viidiyoon jiru haga nama bara fitinaan meeqa buute guyyaa guutuu wal lolaa wallee. Maali rikardiin goone? Rikardiin goone maali? Seera kaameraa kana keessatti kaameraa nimooriin takka orjinaalaa fi kooppii jira. Orjinaalli faayila waraabdeessan akkasumas sii dabarsite kompiitara irratti. Tagaree immoo faayila kana akkana dukkanaa'ee cufamu tokko nagaree vaayirasii naannawame akkasi cufama. Allahu akbar. Hin banamu. Viidiyoon kun akkana siif tatta'a hanga waraabame garuu immoo bilaak ta'e ta'a. Akka feete godhu banuu hin dandeessu. Akkas faasitaa. Takka immoo nimooruma sana gisee kana keessaas baastu ilkee xiqqoo takkaa jira warri kaameraa manni beekan. Ilkeen isa yoo kana keessaa baate faayilacha kana jira dabalee. Akkas fa'aa jira. Akkasitti maallaqa guddaatti baasee guyyaa guutuutti lafee nama torba waliin nattaare gaafa piraanki san dalagu wallollee. Maaliif? Sababa piraanki san irra ka'a. Walloltee? Poolisootaan akkasitti gibbi namaa seenu. Akkasitti dalagee galgala viidiyoo dhabe. Isa lamada ammas kanumaan wal fakkaatu piraankii aruuzaa makiinaa shan walitti qabee nama torbaatamoota deddeebi'u. Akkasii wal jala godhee saayiba keenya tokko adiin mana isaa seenne isallee dhiifama gaafadde piraankii akkana mana kan keessaniitiin dalagee akkana gadiin dhiisa minaa min jeeni. Gadii si rakkoon qabu ni naan jee isa yemsiifadhee jaartii namoo loluu turte egaa sooda isaan araarsee inni fayyamuu fi angalee viidiyoo san giseen gadiin dhiisa jee viidiyoo sanis dhabamate. Mucaa mudannoo ajaa'ibaa akkasii dabartee calcalchee hanga kana tolee isaanii gadhiifamu kun hundi galma dhiifamaaf ta'an akkana hunda keessa dabaree gadhiisu jira. Wallaahi namni laffaatti biyya kana keessa akka dabaree isaanitti bohaartan. Itti bashannantan garuu namoota jabeessan. Kowanti wanta na kadhatu kowanti wanta na katafi naame kowanti bareedu katawa. Anis bar guyyoota kan akkas ta'e ta'a tana dura asii dubbadeen ture. Guyyaa guutuu laal asii miti ammas biyya birooti. Na gisee asii qaatee namni takka siyaamee gaa waan akka namni dole dijee promoshina siyaamee deemte namaaf jala futee deemtaa laffaatti jira wacii meeqaa jira. Laffa'ee dhaqee dhuuma tanaar deemee dhaqee waraabee. Gisee gadhuufte. Galgala dhufee laal guyyaa kan darkaatiin jira beektaa. Galgala dhufee idiitiin godhee dadhabee boruun godhee raffaa bulee boru ganamaan ka'ee subii fatara keenya yaadee buna keenya dhibee rahaa baqa. Taa'ee idiitiin godhaa sagaleen hin jirtu. Sagaleen hin jirtu eessarraa jiru sagalee. Kiyyoo taate kiyyarratti hin godhan. Mucoota kan hojii dalage. Kasii eessaan fidan. Mucoon kuttee. Hammee kamiin taa'ee. Sagalee barba akkana jaa ol jaa naa dhufuu dhiyoo. Samboota hanga wayyaa kamii golleeta sagalee bikka mucoon haasutisan mucoo fuudhee mana viidiyoo biroo keessaan naqeetiin anummaan jala taa'ee voisiidhaan akkana akkas akkana jedhe. Uummanni gisee erguuf uummataaf akkamii akkana goota. Wanni siyaan wayita baay'ee dalagaaf siyaan deemti. Na aaranii uummanni lammada deemtee waraabe. Lammada deemee istaayila birootu waraabe dhaqee. Akkasan gammadanitti hin gammanne uummanni.
akka kaduraan kaduraan protocol qabu turaan qaba qaamonni kan khalamada kun isaan gammachiisa mudannoolee kanaa kan hunda keessa dabarsa wayne mudannoo kana nama waa waraabu beeka namni kan beeku namni taayilaan waa maal akka abda marsi waan akkas akkasitti beeka so waan akkasitti simu yote jechuudha kana hunda keessa mee ata busi boarste franki kana boarso am frankin namarra dalagu xisaab qaramni aaree loluu fi bakka aktiilee garagaraa garsan hundi na boarsa xisaabu giseen edit godhu ammas amma edit akkasitti dilasaniin godhu amma tamee qalaffaane amma xiqqoo horoo fudhannee ijoolleen qaba kaameraamaanota kiyyaa fi editoroota kiyyaa isaanitti dalaga gisee isaan dalaganis fi nabira dhufaame viidiyoo san hangaan viidiyoo san gadhiisutti fanii namni duratti ta'u hin jiru. Ana rahaatti godha. Akka inni itti lolu akka inni itti lolu taala akka inni godhu eegaan irraa qofee booda daawwattoota Dallagista. sanfara rahaa dhabu. mee tamtu si gammachiisa illarra viidiyoon si gammachiisa Piraangireen dalagu keessa. Piraangii keessa namni takkaffaa biraa na qofachiisu wardaadhaan. wardaa roole Ammas namni irra dalaguuf na salphaa isirra hin jiru. wardaa Daftee aartii ammas daftee si shawwadamti. Amma bara piraangii takka nam takka lamarraa keessatti sadaffaa bara firraa shakkitaa bara. Isin waan daftee aartu waan tokko piraangiidhaa wakati takka sammuu dhala keessaa waan dhufu. Egaa itti himtee booda waan ta'etti. Akkasitti wardaan hedduu takka fanii godhe. wardaa kan wal batanii nyaatani Wardaa dura siin na fidee irratti guys waan geessu anaaf wardaa sana anaatu wal barsiisne anaatu prank godhe gaafa san prank itti yaadde yaa na ruuza na biyyalaatti dhuftee na ruuza si godhachuu barbaaddi dikoora gisee naan jedhan akkasumaan sa'a ture ishiin akkasi dhuftee akkanatti mataa naam jetteen nara daddallee kulanitu naan jibeta pranking godhu fedha jaafetu akkamittiin godhan jira ngittu akkana godhe jedhe idea baase sammuu dawla atis bakka ana onan shakkine beta egaa dikoora bakka ara shakala deetaan dalaga dete caharfte beta caagine te bichon asse qabdi rifatte waayte naqaanfachiistee moo mee viidiyoo kana garsiisuun garsiis maa ilaati xiqqoo viidiyoo kana mee xiqqoo laalamee xboora mee jaafee ko woteen ordaan xboora singanna oo ziito asulu Ora betan? YouTuber tigze ndinki falla. Ini je YouTuber serke lo serke. Dad Kesna mata. Alta sakhiyeli alta. Ani sitimo yoji tore des naja. Sihne da foto le dikora anda Sirki frats ya so dura me agi sitio ana te tore des naja ma ke kam pata. Ai sida ga khama kati. Wallahi bari terki sitio ma tri bari do wallahi. Dugang bana ba. Kok bayar mau fashion jan? Bahan sih nyata nih. Ai khatinam na labrata. Adiza. Jafe gis tiba ke kamera dalam tuh. Kamera ada di dalam. Surprise stage Practice juga leते थे. तैयार होते थे. मस्त सो वीडियो का रकब वारा दिखता है अब जिस रकम ना मैं गाफी इंतजाम तू सामने के तो कोई सब बदल जाए गाफी नमनी ना गाफत खदुराम प्रांक को जिधर उधर सुधुर ले ऐसा प्रांक की दलोग उधर isa यूट्यूबर है ama YouTuber ne dise अमली से Safwani सफवान सब बद Safwan amma businessman te والله business eegale dalagarra jira saniif YouTuber ala dabame isa dura prank fi dene beta isa dura prank fi dura prank isaanitu eegale isa Yaasini jolle afaan oromoo hindele kan Yaman okay yaman torte jechuudha Safwan Yaasin Firo jadid jolle hedduu jira jolle dhalaatis kulanii fa mustariyaa jaartee Yaasin fa hedduu wariyyo nachi duran Said fa Said sanfaan dura namne YouTuber babbanee ምናምን ወደ jolle dan tanaka ture isa akan jolle mata ni tanara dhageetti Said hakat ko na nagarre kadiyoo tan prank on ta dalag xamal dalag kasita be isa dura gele isa dura gele isaatu dura waa'ee wanna YouTube namna isa wanna babbeera isa kan jolle daaf tolche YouTube wanna as godee khawal ke qixxeesse akka maallaqa eegalu
godhuu isaan ni gargaaran akkasitti eegalanii hedduu dalagaa turan. Isaatu anamma isarratti na kedure gaafa prankiin isaatu tokko kan bohaarsu ture an kam tokko dura dalageen beekuu malee namni yuutuuba kana tartiibaan beekuu tartiiba isaan naqee isaan gargaare isa Said Sani. Okay. Garuu prankiin akka dura dalageen beekuu anis dur isaan maratti ilaalaa ture. An Safwaan Safwaan Yaasiin isaan kanarratti ilaalaa ture. Dura Safwaanitu prank eegalee Dirreedawaa gaafa dhufe egaa yamma keessatti beektaa akka lubbuu keessatti dalaguu dandeessu galee asitti gaafa dura dhufe eegalee so isaas achi amma atis isarratti sarke beektaa. Isaa hojii gidee daladuu si harke osoo dalagu inni dhaabbatee ati eegalti. Narratti si akkute amma. Sira dhiisanii kutee ati immoo bikka isaa san taatee daleedu. So gaafa daleedan hojii daleedan san akka walis mudatu hin jiru. Gaafa sangaa anis prank kana hedduun beeku akkuma isaan dalagu ture bara hedduu perfect isaan dalagee ideas isaa fida ani waanuma inni godhe naan joon godha harar kana faadha inni daleena gurbaa tokko arattanyaa kanarratti jirkaana tokko yoo laalanii jiran irratti beekanii inni jirkaana qabatee deema inni san gurbaan san ganduma keenya warra keenya wajjin waliif faamilaa waliif dhiyaatan ani hin beeku dhaqeetiin qab godee rakkabee maal itti dhaqeetiin ni rakkadhee maallaqa naa liqeessii moobaayil tanarraa biti jeetiin moobaayil itti kan moobaayil irraa biti jeetiin maan itti kannee meetaa akka mijeegi isheen lallaaru jiru amma moobaayil harka dhiiseetiin fiigaa kun Safwaaniif jirri fiigaa fi moobaayil nyaatataa dhufan moobaayil eenyu harka qaban isa rakkaban hattu moobaayil isaa booda wallaahi kun isaa daggaqansa kun olaa bakka fiigu akkasii galee ganda keenya neematee gadda keenya guutuu keessa dubbisan deemtee nadda walani awoo gurbaa maaf akkas goota hayi dhugumaan silkii harkaa hadda ani takka dhugaa saaweta sireesi fudhatan ilma Amin Haji hararin naqabee akkas zee himat bakka adiirran kiyya waroo gurguddaa warraan kabajuu nadda walee aboo gurbaa akkamitti akkas goota maanu qaanyeessita hayi gurbaa magaalaa keessa naqabee kana na godhe ijee kun gosa hundatti himachuu jira aboot bakka sharaa namni taa'uu fi taajaayu akka namni haasomte yeroo san hunda keessatti magaalaa qabee kana godhe jaani abbaan nam meeqaan naddawwal maal maafi godhan geessu dhiifama abbaan kiyya baanne ifiyummaan jeefaan hubachiisuuf hanga takka ni beekanii akka nama isaan ni taphatanii fiidiyoo yuutuubaa takka daddalagachuuf akkana godhatanii waan biraa keessa jira. Waan biraa keessa jira. Jirtu wanta akkana jiru. Wanni maasii kana namni takka likitti wanni hin joobeeta. Piraanki eenyu si hubatu. Amma fa'aa xiqqoo wayyooyitee malee. Amma gaafa sanitti piraanki namni si hubatu jiru. Hangaafaan dura dalage piraanki haa nam takkaan godhe gaafa san yuutuuba daree duratti hin galchisu ture. Habbata godhe mucaan illaa mana naa dhufe. Maali ati ana gowwaa gootayi. Piraanki hin dareen akkam fitineeta. Mucaan dhufeeti maallaqa keenyaa kan ishee nuti deemu. Ati amma fakkeenyaaf naa gisee naa garte gaa nama nuti deemu mucaan natti beekbeeta. Dhuftee na addana baasta. Mucaan ati muttu garagala. Ati maal nuti ati maatu singee minam aboo ana hojjete minam je mucaan tumu dafti deemu. Egas buta kaamera agarsiisne piraanki yuusu godhu jiru kaameraan chira dhokote piraanki dhamnaa ya. Qoqolee je deemeetuma saayiboota isaatiif hime. Saayiboonni isaanii akkami akkanis godha jaaniin. Inni sirraa rifateeti ati ijoollee magaalaati nama hedduu si ilaala minaaman. Mucaan dhufee dachii garagalche. Haqi. Haqi maleedha. Ono ni jira amma piraankileen dalagee keessa. Haqi piraanki de jara eessaan dhagaa. Ono jirsin dhagaa. Amma piraankileen dalagee keessa kan moorii fi kaameraan akkana goggoru malee amma akka keete kanatti warra dalagee na haayisisu ni jira. Piraankiin jechuun duraanuu seera takka mataa isaa qaba akkaataa nuti dalagee. Piraankii takka dalagnee yoo abbaan hayyamee abbaan gammachuutti hin qabaanne nuti gadi hin dhiisu. Seeraa miti. Amma piraankilee akkasitti dalagee abbaan naaf hayyamu didee gadi hin dhiisin toora 10 yooliin hin qaba. 10 yool. Maastineta pirankii ishee godhu deemtu namni maaliif faama ati bar ni hayyamtaa bar. Namaa ta'uu bisaan si galee nama bira jiru ta'uu bisaan. Akkami kan si godhaa inni sirraa rifateeti ati maaroodhaa midhaan daanii si godhan beektaa. Amma finfinnee keessatti pirankii godhuudhaaf iisiidha. Waliin beetu sin harku maal hin jiru. Sooshaal miidiyaatti wal harkan geessan vaariyaal ta'e sin harku akkamitti haasi maaroo namni jiru jiru. Aswaan wal beeku jechuudha. Magaalaan guddoo mana biyya walii fi manii mana biyya illaa mana suufi ulaa goota asita. Ati ana kana goote ana soo beeru ana soo kabaju sinja. Sanifu maal goota kaasu malee. Rumaa qode. Ana soo ga piraanki ishee goonu nu waddaa sin jechuu barbaannetti isuma bu'aar sodaas malee waan birootii miti malee waan biroo miti wanni sirra yaadne jiru. So jaaffee keenya bu'aarree taphanne mee gaba birootti achaa dabarruuti. Yoo tana aruzoo godhatte jaan woon haa godhatte jaan. Waa isa nyaasoo inni.
مبروك اللي يجي اسمعوا جيت ميرا مبروك أصلا جيت دعوتني سناجا مبروك جامي دعوتك تقية مبروك سناجاني ريوتنا أكن مي ويسان رنواسي waan isaa namoonni hedduun ani fuudheen jaa namni fuudheen jaa Praaki jaa hangaana shakku takka nam takka naaf hin amanne amma firraa akkamittiin hawaasa kiyya kana hordoftoota kiyya kana namoonni hordofu na biyya kanaa akkamittiin amansiisaatu biyya kana hunda na yaachisaa jiru. Arzu kun amansiisa amaara koo. Akkasii carraa biraatiin dhabee qaba. Veeloo uffadhee namni hin jaajeetiin Kafrankis uffatee bandireessee ture ammas akka isaan jedhe yoo hawaasni guutuun beekoo hawaasni guutuun katti baaf wayii si baa manni aruuza waa guddaa goone sanii ofirraa yoo akkasuma yoo na amananii jeetiin akkasuma si amananii yoo nurraa gaas warri namanne hunno footoon isaanii kana laal jaartiin isaa tisisee hunno minis kana wal fuudhanii jiran dhugaadha amana hunno jaartiin isaa tis mabruk jaana sumallaa warri laalu jettan jaartii bareedduu fuudhee jira jechuudha mabruk jaa mee isa wal bartan jaartii jechuudha waa'ee sanaa soodumee namni si amanuu deemee dhugaa himiif daawwattootaaf dhugaa himiif. Jaartii biyya bakkeetti wal barree magaalaa Baabbileeti. Baabbilee. Isinis achuma. Baabbilee. Baabbilee Oromoo Baabbileeti. Okay. Achuma wal barree akka tasaa haajaadhaaf gaafa san gaaf tokko Baabbilee deemnee turre. Achirra wal barree. Achumaan akkuma obbolummaa takka hojii haasawaa turre. Biyya osoo deemtu karaa gara seeressi garagaltee. Karaa jaalalaa. Jaalala garagaltee eegas wada bakka hunnuka. Tarabbi jettaame. Jaarsaa jaartii taane. Namoonni gootee maali? Dubbii daftee fittee maali? Kun ciimidha maali? Akkaataa itti wal bartan dura ati argamu dura siisi argamu naa haasanii asii qaadee direedhaa qaadee Baabbilee maaliif dheeyitee? Akkaataa itti wal bartan himiga. Okay. Baabbilee haajaaf dheeyinee turre. Okay. Isaan warri isaanii Baabbilee kana magaalaa keessa yoo seendee akkanatti argite. Maal jeetiin siimasa? Inni waan beekte isaanii dibi. Feemasota? Feemasota warri isaanii? Warri isaanii inni beektaa meetu? Atu ni beekte jira. Ani beeka ana aruusa dhaqee ture gaafa sana. Mana isaanii dhaqee ture. Akkasii dukkaana guddaa tokko qaban. Okay. Magaalaa keessatti. Akka tasaa naabisaa bakka tokko mucaa tokkotu addunyaa kiyya na beeka. Wal dubbisnee akkasitti mana san wajjidheen. Bishee mana sana wajjidheen achuma keessatti isinis achuma keessa jirti dukkaana san keessa jirti achi nutis waa fudhanneetuma wal barree sagantaa akka qabdu natti himtee turte. Sagantaa wayita akka qabdi dikoora dalaguudhaaf. Okay. Sababa dikooraa sanis bilbila wal jijjiirannee turre. Achiin sagantaa sanis goonee sagantaa sana osoo godhee namillee hafte. Sababni san ta'e garuu hin godhamne. Dikoraaf sila dikori sana sin godhamne sana booda chumaan haasawni dubbiin gara jaalala gara galte achi booda gaabbaa khayya alliance galchaa hin jeen firra Shishe anis laaxummaan na fixxe qofoon xiyyaaf shabzino je bakka jiru nagarre sadifu lafu qabate bultiin baraka qabdi riski qabdi waa hedduu takka qabdi sanifu sunnah ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam haa hojii deebisnu jeen akkasitti isinis gaa abshiru manaan jette akkasi kun akka ammaarra jiru kana geenya bakka deemanis borganama Baabbilee dhaqalis jaafe duuba viidiyoon dargeetiin dhaqa achi dhala Baabbilee dhaqadeetti dura baajoo duuba bare dhala Baabbilee duuba bare naamusaas ni qaban qabaas ni qabani ati wallahi atilla chuma shal rabbi shawusu ati buran jiru dukkan bro khabro ejira gamusi ati me na la le soalis Baabbilee duuf deema achuma wonni jenna angam takka eega turtan eega wala gartani turtan dalagaysa amatan ta bati amatan guutu baati jaafaanu mata baati jaa otorban mata baati jaa keessatti waan daftee ganna ka godhatte baati jaa keessa gaa namni shaarukhal sirra caayo ay baati jaa keessa lafiste shishe sirra caamee mashallah sooma akam yaadde aruza gaa amma firra duraan hin godhuun jeemanii hin godhaan jechuudha waan akka nama hordofsanii nama nuufi anis hin dalagaa godhe aruza kajaiba goona bomaali alhamdulillah aruza namaatu meeqa hojjechuu jira aruza gurguddaa magaalaa tana keessaati keenya faga
inshallah bifa ajaa'ibatiin goona. Bifa ajaa'ibaa addaraasni babbareedaanis banamu jira. Achi keessatti bifa ajaa'ibaa takkan daleena. Abachi kan nyaachuu qabna. Kanamaa nyaattee Akka kanamaa nyaaddee kiyyaas nyaadhaaf qaba. So mee gaafiin itti aantu maal jetti? Jaaffeen mana hakima dhalate moo mana dhalatee jetti? Isa dubbisan dhugaa tokko. Isa dhalate. Isa dhalate. Aku manumatti hin dhaladhe isa. Nama dhalate. Nama hedduu gaafa jiru jechuudha. Nama intarvii goonu hunda. Mana hakimatti dhalate moo? Mana dhalate. Gaafa ajaa'ibaatu wallahi. Isa dhalate. Manuma dhalate. Gaafa sanummaan jecha akkuma dhalate quban qabu. Gaafa Garuu siree wanna jira maali mana dhalate maanti. Mana dhalate. Asoo dhageetiin jira. Akka mandai. Laanin dagaa tureemi. Dhibbaa dhibbatti illee jalan murree beektaan akka mana dhalate ni beeka garuu. Mana dhalate jechuudha. Keeshi gaafiin itti aantu kubbaa midhaan ilaalta? Waan inni ilaalle keessaa takka tanaa waan. Kubbaa maaliif akkana warri yuutuuba dalagu tiiktook dalagu kubbaadha dhantaan qaba maaliif akkana? Amma laalammaa fakkeenyaaf ijoolleen yuutuubara amma yaasii yoo fudhatte. Armaarree jira. Warri inni jeeta joo kana takka addaan hin beeku fageessi. Takka ilaalle. Osoo mana taa'u jiruuti. TV kana wanna banee connect walii godha. Moobaayilaa. Ana immoo nurraa dhiisiin jaala. Maaliif addaan hin beeku? Nurraa dhiisiin jaala. Inni amma iddoo dafa an tapha waancaa alama waancaa qofaan laale. Gaafa Morokkoo sanfa. Gaafa san jaalate. Gaafa san likkitti laale. Tapha gurguddaa namni hundi ilaalu qaba. Kophaa kam taate? Wajjin ilaalu. Mee taphataa kubbaa keessa Messi moo Rolando ada hordoftu? Ani Rolando san idda sina jira. Rolando isaan hordofe. Isaan deeggar. Rolando deeggar. Maal deeggar? Waa iddullee beeku namumaan naan jee. Namumaan naan jee. Akki naan jaan. Takka inni san naan jaan. Farshoon dhugu naan jaan. Bakka akki nabaa fi maarree waan kana warri silaa dhaqanii faa jangan takka hin dhaqu naan jaan. Ammas miskiinaa fi rakkattoota biyya amma waan tataqan ni deeggara naan jaan. Sababa sana jaalatti. Ammas bakka kabaja qaba naan jaan. Naamusa qaba. Akka jara kaanii miti ammas amantiin jara gariitis lallaaqe. Inni isaa yoo amantii isaa silaamallee hin ta'in amantii laaqe sheexana takka sanii siin qabu naan jaan. Saniifin bakka waanuma isaan naan jaan kanaaf jaaladhe moo. Jaaladhe waa'ee meesistiin mee? Khasaa alati silaqi ja. Laki taram te khasaa. Khasaa amma waan amma silaqqa ya kana hunda isani taphata jabaa ta'uuf akkasitti inni na dannaqa waan amma siinjee kenni waan dun raafee gokan hunda ni qabu jaan inni. Okay. Saniifuu Rolando akkasuma sirruma naafi manimi. Sirri. Sanurra dhaabbateetti nani. Jammar inni tumaa qaamarraa isin qabu. Huunoo laasa. Aboota naa keessaa raabbate. Jarri kaan hundi bilaaqee jira. Maaliif dhiiga kan namni baati dhiiga uummata rakkataa ta'eef dhiiga isaa ni kanna. Tumaa qaama isaa tumaa gisee godhate dhiigni kan nuun ta'u beeka. Tumaa kan hin godhatu qaama isaa godhatu. Tumaa waan hin godhe jecha dhiiga ni kannaa jechuun nama rakkateef. Majani ga afaan Amaariffatti beeka. Ni kan already namaaf kan jechuudha. Akkasuma ammas miskiinota ni gargaara warreen akkanatti guddaan kana. Egaa biyyoota garaagaraa maal godhee maal guddaa gargaara. Nama akkasii waan ta'eef hedduu namni hedduun kabajaa qabaaf ni jaalataan jechuudha. Saniif Meesiin garuu qaamsa tuma waan qabu. Tuma qabaa waan ammanni waan kanaas ni oofaa mirenne. Laal asirratti uummanni Meesii jaalatu laal sitti dhaaran. Lakkii nuti kophaa wal qabayne wal jaalanne inni kophaa akkasii mee. Akkasii. Saniifuu Meesii baarra itti uummanni sitti dhaarin. Meesiidhaas gahee jabaadha Meesiinis. Jabaadha garuu inni naamusuma isaati kan naamusa arsi qaba Meesiin. Naamusa arsi qaba. Jabaadhaas. Ani hin qabu hin jenne. Walillee lola. Uummata fittiin arsi jechuudha. Saniifuu ni Rolando fedha jechuudha. So warri Rolando feetan koomatti. Warri kaan immoo Maamad Salafaa, Seydoo Maanoofaa. Seydoo Maanoofaa adda sila jaa. Ani beekaa yoo dubare. Hayi boo warra gurguddaa nan hin kana dhage. Ilaalee taphanni beekaa. Tapha isaanii moo ni ilaala akkasitti amma akka jaraatti saakkanaa deemu guyyaa maarree jira. Maarree takka darbe. Amma saamni ka Yaasin maal hordofe inni maal inni moo taphataa inni fa'a. Inni Rolando dagga. Rolando gafa. Kubbaa eenyu daggafa. Awo Manchester moo Samaarreen ma jaanin beene takka. Yaasin ni gaafadha Yaasin. Beene takka maqaa himani. Maqaa himani. Isaaf firoo tokko jira wal fuudhani. Maqaa himan takka. Firoo maal Arsenal moo Manchester? Awo tabisa. Gammadan jiran. Firoo Manchester isa. Firoo
Manchester Arsenal. Manchester Arsenal takka lamaan keessaa Takka qaballe. Amma Sadio Mano san oduu dattis amma Sweden rattis waan dalagu laaletin jire. Mana barnootaa inni biyya isaati ijaare. Rakkataa inni gargaare. Hospitaala inni ijaare. San likitti ilaal isaa dhaqee eebbisee muree maal godhan hunda argaa jirra. Amma san gubbaan Islaama. Goolii gisee naqee ni suduuda. Maashaallah. Meesi maali Muhammad Salaatis goolii gisee naqee ni suduuda. Bakka taasisaa taphattoonni akkanaa kun jechuudha. Amantii isaatiin addunyaa rakkisee boonu. Jara kanallee hedduun jaalladha. Sayyidoo Maanis taphata. Biyya isaatiif taphataa? Ibsaas. Afrikaa tana keessa. Gaariitiin jireenya immoo. Biyya isaa taphataami? Senegaal haa biyya isaa. Senegaal biyya alatti eessa taphata? Kilaba eessa taphata? Kilaba haa amma deddeemanii jiratanii haa ani kan hin duraan beeku hawaasa tokko. Kawantaa sana dubbadhu Sayyidoo Maanis jaalatee maawisa. Kawantaa beektooti? Kan kawantaa. Kana kaa'oo maali? Naafaanuma jedhee Liverpool sana kaa'ee laala. Amma eessa taphata? Al-Nassr taphata amma. Al-Nassr. Al-Nassr. Suudii haa. Suudii naan jedha Suudiitti hin jedha. Suudii beektaa? Suudii taphata. Isaan Ronaaldoo nama bakka takka jiran. Taphattoonni gurguddaan hundi amma dhiyootan Suudii jiran akka akhbaara Yaasin irraa dhageeffachuu jiru. Yaasin irraa dhageeffata. Yaasin kun likkisi yoo. Taphattoonni gurguddaan addunyaa Suudii jiran. Ronaaldoo amma Suudii jira jira. Dhugaa Suudii jira. Sana dhageessee jiru. Kabiraatis yoo nagaa wadde irra gaafadhe. Waa'ee kubbaa Suudii. Asumatti hambisnu. Mee Jaaffeen biyya adda addaa deettee jirta jira. Biyya tam fa'aa deettee? Biyya hedduun deemnaan Itoophiyaa tana keessa gabbeensan moo biyya keessatti? Gabbeensaatti. Itoophiyaa ala. Ansuudumaaf Jabuutiin dhaqe. Ammaa saseenes karaa Somaalilaandii kanallee wacaaluma dhaqeetiin akkana keellaa Itoophiyaa tana meetira kiiloomeetira 3 kana gaddabree ol deemee. Sana son ta'e akkama Suudii kana malee. Akkanatti deddeemee keessa guyyaa turee raahaa godhee dhufe. Jibuutii fi Suudi Arabiyaa. Suudi Arabiyaa. Ebii malamaan kan. Suudi Arabiyaa maaltu sun gadi? Suudi Arabiyaa moo? Aboo Suudi Arabiyaa wallaahi wanti na mudate mudannoo Suudi Arabiyaa keessatti yaada dhugaa amma. Yaada dhugaa waan sun akkamii agarta biyyi si akka fakkaatu. Biyyi sana wallaahi hedduu takka bareedduudha. Biyya akkanuma bakka ayyuu dalagachuu baattees teessee numa nyaattu takka. Raajaa. Osoo hin dalagannee? Osoo hin dalagannee. Noo akkanatti uummata noowwisiin adeeroo ati bar waan namni. Oromoon baanu gaan Oromoo jira dalagattee nyaatti. Akkanatti uummanni amma deema. Ooyi tana dhageessanii gadi yaa'idha. Uummanni sana hin dalagu. Arabni galgala deddeemaa bula guyyaa rafaa oolu. Tooraa asirii kun geenyaan bari'eef. Makiinaa isaanii tottolfatan gabbaan bakka mudawwara imaamota diimaa tokko kana qaagodhan. Bahara kana gubbaa dhaqan. Ani maallaqni walleen ka bulchaa isaanii sanitti baasii naqaaf hin beekne. Bakka akkasuma jiraatan jaan jireenya isaanii. Ani dalagan rahaa achitti hundi dalagatan rahaa godhan garuu. Maaliif akkasini beektaa? Jechi teegasoo dhaggeessee laal. Hojjettoonni isaanii kaampaanii dirijitiilee isaan qaban kan hunda waan biraa qaba. Saba biraa, uummata biraa, dhalattoota biyya biraatti dalagaa. Kaampaanii gurguddaa kana manaajarii guddaan isaanii nama takka ni godhan Araba. Hojjettoonni isaan gadi guututti jara biraatti. Amma shufeera makiinaa amma shufeera ammasitti barattoota fuudhee geessu kan qaanyi Arabni fuudhee geessu. Wallaahi. Kunoo ijoollee teenya fuudhee geessu. Aboo shufee makiinaa ooftaa oole inni jejanuu. Kunoo amma ijoollee teenya amma achitti makiinaa maal jaaniin afaan Arabaatiin shi'aara moo mushaara jaaniini fuudheeti mana barnootaa geessan san dalagan. Isaan inni mantuqan. Ammas waa mana tolchuu waa daddal ati ala kula dalagaa humnaa takka dalagaa sidabsan isaan dalaguun aybiidha afaan Arabaatiin siimaa'u afaan Arabaa bartee jirta aybi sadiin dalaguun aybiidha isaan san dalaguun aybiidha bakka uummata Paakistaan Hindii Oromoo teenya tanaa uummata bakka uummata biyya adda addaa kan isaan dalagachuu dalagaa bakka isaan dalagaa gurguddoo. Amma saala waan achitti argina. Hojii mootummaa kana keessa saba biraan naqan ammas. Baankii kana keessa saba biraa takka naqan. Isaanuma dalaga. Bakka waan gurguddaa biyyaa nama biraaf ittiin naqan kana tuqaa takka.
وان خولي تككنا كسرة دلقة Uummata keenya dalagaa jechuudha. ummata bakka biyyoota biraa addunyaa biraa hanga bitii guddatiniif biyya raayaa sanii dalagaa. Jechuun uummanni keenya achi keessatti kaampaanii maal hin qabanii warri achi keessatti. Ammaan abbaa qabeenyaa guddaa takka fakkeenyaaf dhaqeetiin suuditti investi godhuu barbaada. Investi san naaf godha naaf kannaam fakkeenyaaf. Manaajara walii galaa mana sanii nama kiyya godhachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Manaajarri walii galaa mana sanii araba tokko ta'uu qaba. Itti aanee keessa cinaan jiru tokko kan kee tokko godhachuu dandeessi. Akkasii bakka seera isaanii. Seerri isaanii. Malee atummaan gootee nama kee godhuu hin dandeessu. Amma garuu amma ijoollee warri tokko tokko warra gurguddaa warra san ta'in akkana mana kireeffatee mana rifeensaa huccuu banu kun maqaa keetiin godhuu hin dandeessu sana. Maqaa arabootaatiin araba takkaan dubbistee maqaa isaatiin gootee isaafis waa kabalta. Maqaa isaatiin gibiraa sirraa kafala gisee amanni gee. Biyyuma teenya maqaa keetitti waa bitattee oollee. Tujjaarota gurguddaa addunyaa kana gaa investiif dhaqu kana yoo taate malee warreen maarree kun hin danda'u. Hin danda'u. Biyya teenya keessatti bar waan fedhe waan ati feete ni bareedan. Yoo feete biyya feete keessaa dhuftee maarreen guruu barbaadnannaan asitti amma atummaan tujjaara guddaa kanaan si oolama. Si oolama. Achitti hin dandeessu bakka dukkaana amma ijoolleen keenya dukkaana qabdu, tamana rifeensaa qabdu, tamana uffata dhalaa qabdu hundi isaanii maqaa arabootaatiin goggodhanii maqaa isaaniitti godhachuu hin danda'an. Ate daa kun lammummaan biyya sanii amma Ameerikaa yoo dhiite bar lammummaa biyya sanii sii kan namaa bara. Achis hin kannama. Suulis sii hin kannama. Yoo taate lammummaa lammaffaa jaameeti sii kan nama sanii ni jiraatta amatatti wanta kafalta gibira. Gibira kafalta. Taaksii. Taaksii. Okay. Yoo amma Ameerikaatti yoo lammummaa san fudhattee ati waa takka tuqamte eenyutti sitti alaafinata hankee qabu isaan amma alaafinata akka isaan siif hin kannani. Lammii keenya jaalli siif fudhata. Lammii isaanii dhalatu bakka. Ameerikaan bara achi deeteechi dhalannaan ati bar lammii keenya sin jaadee bara. Osoo asii deeteetu bar lammii keenya sin jaadee isaan. Asii deetee gisee. Achi deetee waraqaa achi fudhannaa lammii keenya. Amma nama Ameerikaattuu laalamma ilmaan sadii fi haadha takkaatitu makiinaa takka keessatti tirfii caanamanii deemuu jiran. Tirfiin caanuun dhorkaa warra Ameerikaatti. Qorsii boota qabdii hanqasa goota. Akka tasaa taraafikiin qabe beektaa? Lammii biyya akkanaatitu lammii teenya ilmaan keenya akkanatti caanee deemu jira jaanii dadawwalanii qaban. Akkamitti ilmaan Ameerikaa lammii teenya ati akkana warra ilmoon tun teenyuti. Tasiiti bareechina. Achi kabajaa guddaas qaban. Achi dhalatanii bakka isaan ilmaan Ameerikaati. Isin ammoo waraqaa biyya akka tasa isin haati ilmoo sanii waraqaa biyya sanii hin fudhanne madura. Hanga waraqaa biyya sanii dhufee isin taatu fudhattu waan taatu warra. Isin fudhatteen taane lajoolleen fudhattee achi dhalattee bakka akkas zanii lammii biyya maarree Itoophiyaa akkanatti ilmaan Ameerikaa wanna gootee caantee deemti. Hangas takka jechuudha. Suudiin amma akkasanii. Akkasuma qabdi suudiin. Suudiin hedduu ulfaatee jechuudha. Suudiin bakka natti hin seenin sitti seenin. Isi jiraadhu malee. Jiraadhu dalagadhu rahaa godhi. Garuu ammoo waa'ee maarree keessa mootummaa kootu isa seenaa tokko jiru. Hin jiru. Akkasii bareedaadha. Akkasii godhudha. Mee afaan achitti afaan arabaan bare. Afaan arabaan bare qaba. Mee dubbisi baddo. Yalla. Yalla bichaayida. Mushkila kabiir. Sadibbaadha sadibbi kabiir baadha giseeti. Salasoon ta'in daawwattoota keenya kasi daawwat jiru agarteeti. Bagana ga'an gama chaanala kanaa dhuftanii jeemee arabinyaa. Dheeraa akkanaa kanaa miti ta'a. Dheeraa maal ni beekaa. Ani nama gaggabaa beekaa. Akka bakka. Aboo kamisa qaban hoteelaa keessa taasisanii tokko. Amma tolma jee maquma kee fiddeesini. Ana Jaafar ibnu Amin ibnu Haji ibnu Mattaan ibnu Adam ibnu Wadaay. Aggalu baba maqaa bar guutuu itti maqaa dhaamti maqaan kiyya kana kana waliin dalagu akkana. أنا جعفر في كان على يوتيوب وما MBC أكشن MBC أكشن أيوة وما جاب في ديكور هذه سبسكرايب وما كل السوشيال ميديا في هذه كان وما الدي جي في هذا الاستوديو هذا الانترفيو خلصنا هذه ايوه حبيبي كم تو دي جي ستوديو انا كلمان حبيبي كم تو دبي اتكنا حبيبي كم تو دبي هذا في الجزيره السبسكرايبيه سو جافي افهم ميجا بيجوت
أنا فان الدم أفان أورمو معرفة بكا معرفة لسرت كذا كما الناس تدو بعدو أفان ملا مانجام بكا Somali fan betu? خنا فان غانا ربي فاسي أنا وناسا والله نندي Somali fan. Somali فان دو Arabi fan. Arabi فان هكذا ما هكذا أنا مو أنا سودريسي أنا تقول بتو متمان بورس تيجي بتو ولا ونواسان. أما هكذا خبر سوقان هاي نما أما أوريد أوتش جتام بايزوي فني جاف ميتا أفهم بالليستة مارو تاني وامبرون جاينا. متي فني جست أكنا غافا سعودي تي وتأمم غافا دبي دكة تكشف على غافا برين تريتا. بيجي أسمع فنجلا بدي ماله. أستني مبيعه أديكو سو فني جاف تجرا ماله وامبرون تفلتين. موني بيتا لا كاي لا لكم كومن تومن تاني خنو جرجرا بيتا. أكاسني وبدا وبدا سنجنا. سو غافي أددا غافا تجرا جاف خينا جاف مي ديكورا سندايدا. ديكورا ندلقا عروض خيتي السينما دلقو نحاول ديكورا خياسي إن شاء الله إن شاء الله. يومي فرنا عندك تسا؟ أنا سومنا الفني فلان. سومنا الفن. ما بدي ليه؟ تولي كذا مدرسة اللي سومنا الفن عندك تسا. مدرسة جد؟ سومنا الفني فلان. ما أعرف سومنا الركبات. سومنا تلا لا سالفة إيتها. إيش دلقا نشوف مكان تباي دلقا هاتي. راوتو ده كنيه أدفرتايز بورد شو أمي كذا سيرا. ديكورا فين دلقا يتيجا بنا. جافاي إمبي هاي. namni nabi aku jikhiya jaffe dikor jaffe tu jaffe dikor namni wallal jirtani dikora saganta aruza eiba conference le dadda saganta motummati fi miti motummaras saganta hundaw fagenya fideenyo sun hundangesine bakke isan jiranitti saganta shafata gone fi guyya gammachu sani gammachuna kafetani jaffe dikor itti fufee jira ni jirra isin jannan so gaafe na kuma sin jechu jirwan saganta aruza barit laf koponi jira so gaafi lete nyara akka bohara jirtan yo kisan ta nyara akka bohara jirtan abdi sin raqabna gaafi ti ansene may malin golam ne illa ma borani jirane okay atumura wanti golam nun nama galatin fatu jira sarati nama galatin fatu barbadu ani namni galatin fatu barbadu tokko lama miti kana sani je khani maqade su sin qabu hunda wali qabe kanu jidiya youtuber kaysan nagar gaay kanu jixiya dikora kaysan nagar gaare kan jirenya kaysan nagar gaar hunda sani to bakka takka wali qabe galatin fatu barbadu na galatoma ulfada jazan kaysan jannata jango warre so jadda lagu kayso akenya haka safwan sanfa safwan na duga galata gudda qaba inni youtuber kana kan dalagu moraalina goolina haase tokko isa jechuun amma gaafa sanitti amma inni subscribe kuma torbaatammo akkana qaba gaafa san anammoo subscribe kuma torbamu kuma kudhan toora kanarraa hin jira anaa lafaa kee amma daddalagu jiru kana amma fakkeenyaaf yuutuubarii guddaan tokko yuutuubarii xiqqaan tokko dhufe akkana fiduu naa hojii dalagi biyya kanaa naa hojii deemi dalageetten sitti ulfaataadha yuutuubara afaa xiqqaadhaame inni immoo gaafa sanitti osoo nan tuffatini arsi adabbaa naa hojii deemu arsi adabbaa jechuun Addis Ababaa Finfinnee tana lama ni taate xiqqoo malee lama ni taate makiinaan deemne asii Finfinnee dhaqeetiin Finfinneerraa ammas arsi adabbaa san deemu atti fijjidduu waan guyyaa rakkafaa jirta asii Addis Ababaa noo lakka waan guyyaa maal ta'e surprise saganda surprise tak nama surprise betul ni akiti na hojii deemee ture na hojii lafa ture saniifuu isaa hedduu takka na haasoo ture saniifuu inni galata guddaa qaba so safaan yoo viidiyoo qalaa jiraate gaafa direeraa dhufte atis darbee akkas goonu abdii sirraa qabne jechuudha jira dhufte no borii dhufte direeraa dhokotee dhufa beektaane dhokotee ba'a saniifuu jiru akkas hidda walitti nu beeksisni kana jaaffee dikoor sagantaa keenya kabajjee as dhufte studio keenya dhufte gaafi deebii keenya ummata keenya illee bohaarste nullee nu bohaarste guddaa galatoomsin jenna yoo rabbi jee sagantaa biroo irratti walitti deebine yookiin ati aruuza keetii irratti walitti dhufna akkasumas daawwattoota keenya as garsiifna jeetiin abdii qaba aruuza kee jechuudha anis affeerameeti jiran ayyaa sadarkaa duraa irratti daawwattoonnis affeeramtanii viidiyoo siin godhe jeetiin abdiijiin dalagaa eenyu tokko biyyee bane sadii biyyee ta'uu dandeeta biyyee waan ta'e jecha sadiifuu isinillee affeeramtanii jirtan sagantaan har'aaf qabannee dhufne tana fakkaatti sagantaa birootiin akkasuma keessummaa birootiin isiniif as deebina koomantii irratti barreessaa nama isin fayyatan abaluu jaa nu barreessaa isin jenna yoo rabbi jee isiniif as deebina jechuun subscribe qofa godhuudhaan faamilii chaanaal kanaa ta'uu ni dandeessu jenna galatooma baay